Yoo yaa harka fuunee ashamaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti silaadha qabu isiniin jennaa guyyaadhaa waan addaa tokko qabannee isinitti dhiyaannee jirra. Waan yeroo dheeraa gaafii isinitti ta'e kan bilisiginnaa deeggaru maaliif bilisiginnaa deeggara kan bilisiginnaa mormu maaliif bilisiginnaa mormaa gaafii jettu kan keessatti argattanidha wanni hadha qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya waa hedduu irraa argattu viidiyoo kana hamma dhumaa ilaalaa waa hedduu irraa baratu waa hedduu irraa hubattu gaafii keessa yeroo dheeraa kan deebii keessatti argattanidha viidiyoon kuni. Wanti guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee si guyyaa kaleessaa sagantaa tokko ture sagantaa wal mormii warra bilisiginnaa deeggaruu fi warra bilisiginnaa mormu gidduutti jechuudha. Warra bilisiginnaa deeggaruu fi warra bilisiginnaa mormu gidduutti sagantaan kaleessa qabamee ture sagantaan bakki itti qabames TikTok live mana ibsaa jallaa jedhamu irratti namoonni wal mormuudhaaf sagantaa kanarratti argamanis yookaan immoo sagantaan qabatanis namoota bilisiginnaa deeggaruudhaan miidiyaa kanarratti beekaman akkasuma immoo namoota bilisiginnaa mormuudhaaf miidiyaa kanarratti beekamanidha. Isaanis Caffee Raamisii fi Ka'abbuttaati Sheek Ka'abbuttaa jechuudha. So mormii kanarratti maaltu argame maaltu uumame kan jedhu waan addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Wanti uumame akkana sagantaan qabame kana dura jechuudha guyyaan isaas kaleessa ture sagantichi akkana. Caffee Raamisii fi Ka'abbuttaa jidduutti sagantaan kan qabame maaliif bilisiginnaa mormitaa maaliif bilisiginnaa deeggartaa kan jedhu irratti. So kana irratti osoo sagantaa qabatanii jiranuu Caffee Raamis bilisiginnaa bakka bu'uudhaani osoo live irratti hin argamin yookaan sagantaa irratti hin argamin hafe. Bakka isaa immoo nama fidaa jechuudhaan namoonni rakkisan yaa kaleessaa jechuudha. Bakka isaa eenyu hafinu jennaan ayyaana fida namni bilisiginnaa deeggaru yeroo kanatti miidiyaa kan irratti beekamu isa waan ta'eef jechuudhaan ayyaana fidan. Ayyaanaa fi Ka'abbuttaa gidduutti mormiin gaggeeffama moo hin gaggeeffamne kan jedhu akka ittaanatti isiniif qindeessee jira. Isin saaga viidiyoo kan hamma dhumaa ilaalaa laayikii fi sheerii tokko hin deeggatina. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa ta'a isiniin jenna. Aga Sheek Ka'abbuttaa fi Caffee Raamis gidduutti dhiyaatee beeksisa guyyaa 18 dura isin beeksisaa turre guyyaan sun har'a kanuma akkuma ilaaltanii agartan waan amma duubatti ilaamaa dabre keessaa Caffee Raamis dhiyaachuu dhabuu isaa hedduu dhiphirraa akka negatiiva guddaa tokkotti oduu Caffee Raamis hin ta'ini akka dhipheen negatiiva guddaa badhaadhinni akka rakkoo hamtuu qabu tokkotti sammuu hunda hawaasaa keessatti faamuudhaan nutilleen karatti gorru adda dhabnee mee bakka Sheek Ka'abbuttaa kanumaattu haqa qabaa jennee hatta haga isa karaa isaanii kana qabachuutti gahaa jirra. Haa ta'u malee garuu Sheek Ka'abbuttaa gaafinni dhiyeessanii ayyaanatti qayyarachuun isaa dadhabina caffee akka agarsiisu asumaan akka naa hubattan jaa kun egaa waan wal mormii qabu. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa as biratti akka isinii galuudhaa fi beellamni kan qabame Ka'abbuttaa fi Caffee Raamis jidduutti. So Caffee Raamis sodaatee hafe bakka Caffee Raamis immoo ayyaana yaama jennaan ayyaanaan PP yookaan bilisiginnaa bakka bu'ee wal mormiidhaaf dhufe jechuudha. Kana hundaa ni beeka. Garuu ani jijjiirameetii miti kan dhufe dhimmicha hin beeku jechuudhaan mormii kaase. Sababni ayyaanaan as biratti mormeef immoo Caffee Raamis sodaate yookaan bilisiginnaan sodaateeti kan hafe jecha jedhu san diduudhaaf akka biratti akka isinii galuudhaaf ibsaa xiqqootana isiniif laadhee mee ibsaa maal jedhee ibsee fi ergisanii ayyaana maal jedhu. Ayyaana keenya wanni irra jiru beellama tokko beellama kana wal qabatanii turan Caffee Raamisii fi Sheek Ka'abbuttaa kana gidduutti jechuudha. Poostari kun dalagamee guyyaan kun jechuudha. Deebitiin gaafa kana Caffee Raamisaadhaan dhiyaadhuu jeetiti. Hin dhiyaadhuun dhufu jee. Siigalee kana hedduudha oduma waa'ee kanaatiin bakka Caffeen eegan dhufne ammanni xiyya sagantaa kanaatillee mitan sagantaa kanallee gaggeessu eegan dhufne bakka olaantummaa teessanii mana cufnaa annaani hagan hedduutti firiidamii akka ati dhufte warra deeggartoota badhaadhinaa keessaa namni biraallee yoo dhufe abbaa fadhillee ta'u rakkoon qabuu jee ture Sheek Ka'abbuttaan ammaan tana garuu egaa xiqqashoo dudubbataa tura waggaa sagalee ta'e dhaga'u. Ifama ibsa waan tokko dubbadhu deegaa tokko. Tokkoffaa ani bakka kana bu'uu fi waan jiru kana iyyuu hin beeku dhugaa dubbachuudha. Lammaffaa it's not fair badhaadhinaafis fairii miti. Namni badhaadhina hin deeggarre amma badhaadhina irratti olaantummaa seeraa irratti rakkinni jira yoo jedhame namni badhaadhina deeggaru hin jiru jedha. Ani immoo ni jiraan jedha. Hanni jira badhaadhina keessatti yoo jedhame namni badhaadhina deeggaru hin jiru jedha. Ani hin jiraan jedha. Akkamittan badhaadhina bakka bu'ee falmuu fi danda'a. Yoo taqayyaariidhaaf iyyuu hin ta'u jechuudha.
Garuu marii haasaa taanaan ni haasa'uu mari'achuu dandeenya. Ibsaanii ayyaanaadhaaf akkas jechuudhaan ibseef wal mormii biltsiginnaatii fi akkasuma mormitoota biltsiginnaa gidduutti Caffee Raamisii fi Ka'abbutaa gidduutti guyyaadhaa mana kiyyatti qabamee ture jedhan. Sagantaan wal mormii jechuudha. Erga qabame immoo Caffee Raamis hafee bakka Caffee Raamis immoo ayyaanaan as jala jira ol baasaa deeggaraa biltsiginnaati jennaan ati ol baate. Kanaaf immoo biltsiginnaa bakka buutee ati Ka'abbutaa wajjin wal mormii yookaan immoo biltsiginnaan mootummaa sirriitii jettee wal mormuu dandeessaa sirna kana keessa rakkoon hin jiru jettee wal mormuu dandeessaa jedhee gaafate ayyaanaa jechuudha. Ayyaanaanis akkas jedhee deebiseef ani biltsiginnaa keessa rakkoon hin jira eeyyen ni jira hanni jira eeyyen ni jira biltsiginnaan nama ajjeesaara eeyyen nama ajjeesaa jira. Kanaaf immoo namoota kanniin wajjin akkamii wal mormuu danda'a. Aniyyuu biltsiginnaa rakkoon kanniin akka keessa jiru ni beeka. Namni biltsiginnaa deeggaru tokko yookaan nama biltsiginnaadhaaf dhaabbatu tokko biltsiginnaa keessa wanni tokko jedhee namni biltsiginnaadhaaf dhaabbatu yookaan immoo biltsiginnaa deeggaru tokko biltsiginnaa keessa homtuu hin jiru rakkoon tokko hin jiru jedhee mormuu danda'a. Ani gammoo biltsiginnaa keessa rakkoon hin jira jedhee mormuu danda'a waan ta'eef kanaafuu an biltsiginnaa bakka bu'ee mormuu hin danda'u. Biltsiginnaas bakka nan buufanne kanaaf rakkoon akka biltsiginnaa keessa jiru ni amana jechuudhaan ayyaanaan kan dubbate. Biltsiginnaa hin deeggartamoo hin deeggartu maaliif biltsiginnaa deeggarta maaliif biltsiginnaa hin deeggarre maaliif uummata burjaajessuu barbaachise gaafii jettuutu itti ka'e gaafii hedduutu itti ka'e yaada hedduutu itti ka'e. Ayyaanaan hooma deebisu dhabeera haa ta'ees yeroo fixaa ture. Ayyaanaan waan sirrii je hannitiin anamma waanni nam mormuu deemu duutini jirti hannitini jirti wanni nam abiyyiin itti gatii kafale deeggaruu dhiiseef tanaa jeetiin Caffee hojii mormuu ture. Ayyaanaanis yaaduma kiyya qabaa jechuudha. Hannitini jirti duutini jirti jechaa jira. So nama yaada tokko qabu hojii wal mormuun ni danda'amti. Naaf ayyaana yaada tokko qabnaa jechuudha. Ayyaana kiyya yoo ayyaanaan mootummaa deeggara ta'e yaada fedhee qabaatu marii geggeessuun ni danda'ama natti fakkaata. Yoo mootummaa deeggaruu inni amane jechaadha. Saha kanarra waliif galla garuu ayyaanaan taphataa jijjiiramee dhufe akka ta'e beekuu qabaa jechuudha. Isa dhiisee rakkoon hin jiru. Maaliif kana jedhe? Lakkii haa dura buqqisaatuma yaa'u yaanaami haqa dubbachuu yaana taphataan kun sodaatee baqateeti. Tan bakka dubbeessi qabdetti hima darbattaa garuu amma ejjennoo saniin hin deemnu. Maaliif amma ayyaanaan dhufe awwala mariisan maaliif ceemine yoo qaama gamaa san keessaa namni hin jirre marii gama tokko waan ta'uufi mana mucaa kanaa ammoo gama tokko luucessu waan hin barbaanneef jennee ceemine jecha. Amma nama tokkollee haa ta'u nama mootummaa deeggaru yoo arganne namuu yaada keessan irra kennachuu hin dandeettan natti fakkaata akka nama tokkotti. Ibsa. Yeroo balleessuu irraa qajeelumatti gara marii keenyaatti adeemnu formaalaayiz godhuudhaaf ayyaanaan akkuma jedhe waan kanarraa waan beeku hin qabu. Garuu akka hireetti asitti barbaadamee argamee jira. Argamuun isaa isa galateeffachiisa. Bareedaadha marittis deemuuni sheekaabtuu gungume beeka wanni jirtu sanii no problem an ayyaana wajjis ni tan naa beekuu qabdaniin je Caffee na baqateeti baqataana jijjiirrataniin je kanaas ni nari'aniin beekan rakkoon qaban abba fedhee wajjin mormu garuu Caffee na baqatee akka baqataana jijjiiran ummata kuma tokko nu laaluu jiru kanarratti Caffee ni baqatee naa murteessaan je hangasu malee an kana wajjis ni mormu no problem. Akkuma sodaatee jaati irraan qaqqabinaa nama guddaan obboleessanarra guddaati anuu dhiifamaan godhaa fi isin garuu ni sodaatee naa jaa. Ka'abbutaa kan jedhe eenyu wajjin ni mormaa eenyu wajjin wal falmaa garuu dhugaa tokko naa galchaa jedhe. Dhugaan sunis Caffee Raamis sodaatu isaa biltsiginnaan ari'uu isaa akka wal mormii kanarratti hin hirmaanne biltsiginnaan dhorguu isaa sodaatu isaa qofa na mirkaneessaa ta'an ayyaana wajjin ni mormaa jedhe. Amma abbaan sagantichaa gara sagantaatti seenuudhaaf yoo jedhu ayyaanaan dura dubbatee jira silaa mari'achuu danda'a malee biltsiginnaa bakka bu'ee wal mormuu hin danda'u jedhe. Abbaan sagantaa gaggeessaaru garuu ayyaana biltsiginnaa bakka buusuudhaan akka inni wal mormuuf godhaa jira dhiibaa jira jechuudha. Amma abbaan sagantaa gaggeessaa jiru akka mariititti godhaa jira. Sagantaan kan qabaneen wal mormiidha marii miti. Abbaan sagantaa gaggeessaaru garuu akka ayyaanaan jedhe san akka gara mariitti dhufu godhaa jira. Amma as biratti mormitoonni mootummaa abbaa sagantichaa harkatti qabu.
ayyaana ifatti nuuf gaafadhu. Ayyaana bilisignaa deeggaramu hin deeggaru, bilisignaa bakka bu'u ammoo hin bu'u. Bilisignaa bakka bu'ee wal mormuu danda'a ka abbuttaa wajjin. Bilisignaan mootummaa gaarii, bilisignaan mootummaa ummataaf ta'u amanaa. Kan ayyaanaa gaafadhu ergasii immoo isa wajjin wal mormuu dandeenya akka mormitoota mootummaatitti. Yoo sahan hin taane marii yoo taate bakka feene mari'achuu dandeenya dhimma sabaa jechuudhaani warri bilisignaa mormuuf dhufe. Siita laali takkaffaa mariidha moo dibeetiidha addaan baatuu qabna. Marii fi dibeetiin wala dibeetiidha duraanuu caffee wajjin dibeetii qabame ammas ayyaana wajjin dibeetii kaabitu qaba. Okay narraa baasi. Laali ibsa wanni nuti jennees yoo barbaachisaa ta'e Abiyyi Ahmad isaa dhufuudha. Ayyaanaan mootummaa bakka bu'ee mootummaan kun waan gaariidha hojjechaa jira. Mootummaan kun deeggaramuu qabaa jee mootummaa kanaaf difeensi ni godha. Daqqaba. Yoo ka difeensi hin goone taate dibeetii osoo hin taane mariidha jechuudha. Yoo ka difeensi hin goone taate mariitti deebi'a. Kanaaf waan lameen kana adda baasnee mootummaan bakka bu'a jee qoma dhahatee yoo ka dhufu taate nutis mootummaan kun gartee faayidaan qabu mootummaa fiiltee mootummaa kufe jenneeti ittiin haasoofna akka itti kufe himnaa fi akka itti mootummaan kun dadhabaa ta'e himnaaf akka inni mootummaan kun cimaa ta'e nu himaa jechuudha. Yoo marii ta'e ammoo rakkoon akkanaatis ni jirti waan kana ni sirreessinaa kanaas ni goonaa jedha. Ayyaana lameen kana keessaa kamiif qophii akka Oromootti mari'achuu dhufe moo mootummaa bakka bu'ee dibeetiidhaaf dhufe. Wanni kuni ayyaanaan nu haa murteessu. Ayyaanaan yoo fedhe jara hafees fidatee haa dhufu. Welcome bareeda. Ayyaana akkaan. Bakka bu'ee as argameera jechuu danda'u hin jiru akkan hubadhutti. Bakka mootummaan bakka isin buusne taanaan bakka bu'uu hin dandeessu jechuudha. Dubbii himuu fi hin dandeessu tokkoffaa. Yaadam mootummaan kufeera yookiin hin kufne jedhu irratti debate goona taanaan single out goone because debating at the end of the day measure kan itti gootu idea tokko irratti eenyuti ragaa fi mormii gaa fideera jettee measure goota waan ta'eef single idea ta'u turre. Single idea sun mootummaan kufeera kan jedhu taanaan mootummaan hin kufne jedhee debate gochuu nan danda'a. Kufaa jira namni jedhu jira taanaan mootummaan kufaa jiru hin jiru. Isa nan beeka isarratti ragaa dhiyeessuu nan danda'a. Deeggaraa mootummaa bakka bu'aa mootummaas ta'uu nan barbaachisu. Ija qabda taanaan ni argite jedhee namana isarratti ragaa koo waan yaadu dhiyeessuu nan danda'a. Abbaan mootummaan kufeera jedha jira taanaan isaa wajjin mormiis falmiis mariis godhachuudhaaf qophii. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru mi'a amma dubbiin as bira. Ayyaanaan kan gaafatame ati mootummaa bakka buuteetiin mootummaa ummataaf ta'udha jettee mootummaan bilisignaa sirni bilisignaa ummataaf ni ta'a jettee irraa mormuu dandeessa irraa dubbatuu dandeessa jedhameeti kan gaafatame. Ayyaanaan garuu ani mootummaan hin kufu jedhee morma malee ani bilisignaadha jedhee bakka bu'eetiin mormuu hin danda'u jedhuudhaan deebise. Kan gaafatame kan biraa kan inni deebisu kan biraa kun maal mul'isa burjaajii mul'isa konfidensii dhabuu mul'isa kun mootummaa bakka bu'uun guutumaan guututti bilisignaan sirna ummataa ta'uu miti jechuu qofatu hafe malee mee maaltu hafe mootummaa bilisignaarraa guutumaan guututti konfidensii akka hin qabne mootummaan akka biyyaa fi hin taane ummataaf hin taane guutumaan guututti kan mul'isudha. Osoo mootummaan hin kufuu jedhee kan mormuuti yookaan immoo mootummaan kufaaraadha iyyuu kan wal mormaniiti namni kun konfidensii waan qabu natti hin fakkaatu. Sababni isaa ofummaa isaatii dubbataa ragaa osoo mootummaan akka hin kufne kan beekuuti namni kun mootummaa guutumaan guututti bakka bu'ee bilisignaa bakka bu'ee ani bilisignaadha jedhee laphee isaa dhadhaa as bahee dubbatuu danda'a. Amma garuu konfidensii dhabee ani bilisignaa miti bilisignaa bakka bu'uu hin danda'u bilisignaan bakka nan buufan. Kanaaf ani kana isin wajjin mormuu hin danda'u. Mootummaan kufaaraa kufaa hin jiru diinagdeen guddateeraa hin guddanne irratti isin wajjin mormuu danda'a malee dhimma nageenyaa dhimma saamichaa dhimma ajjechaa ilma namaa irratti mootummaan kun raawwataa hijiramoo raawwataa hin jiru irratti guutumaan guututti isin wajjin mormuu hin danda'u jechuudhaan kan ayyaanaan dubbataa jiru. Soo saamichi biyya keessatti yoo jiraate ajjechaan ilma namaa yoo jiraate ikonomiin biyyattii yoo guddataa hin jirre mootummaan kun akkamitti hin kufne akkamitti kufaa hin jirre. Warri bilisignaa kun bar wooma qabatanii mi'ooma jedhaniyyuu hin beekan wooma deeggaraniif iyyuu hin beekan wallaahi faayidaa isaanii malee kun waan isin ajaa'ibaati. Mee hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa mee waan kanarraa maal hubattan maal barattan maal argitan yaada keessan koomantiidhaan nu barreessaa.
bakka bu'aa fi deeggaraan waladdaga mararfataa ta'eetis anamma dhaabni adda bilisummaa Oromoo waan fedheen kan mararfatus dibeetii irraa godhuu danda'a. Amma ayyaana waanuma kana wanni amma miidiyaa irratti inni godhaa jiru ni agarra jechuudha. Waanuma sanirraa karaa full confidence inni hin qabne didaa jira. Mootummaa kana kan bakka confidence nan qaba maammi confidence nan qaba mootummaa bakka buutee laal profiila kana ibsaa jalaa gajjee profiila kana caffee ammatitti abii bakka bu'aa abiyyi ta'ee dubbachuu deema kaabuttaa faan yaada Jawaarfaa warra qabu kan dubbachuu deemurraa bakka caffee buutee bakka bu'aa abiyyi taatee ni dubbatta bakka bu'aa mootummaadha waan hundaa'uu sirraa ni goota. yaa bakka bu'ummaani tokkoffaa representation barbaada. Abiyyi no representation dhuunfaa fedhiiteetiin. Okay, isan siin jedha fedhiiteetiinis taanaan Abiyyi Ahmed akka nama tokkotti isa defend goota mootummaa isaa guututti foreign policy, economy, internal policy kana hundumaa irratti all inclusive kan ta'e irratti haasoftaa moo akka ammatti jette kana mootummaan kufeera hin kufu kan jedhu debate amma farmer is it better to be a farmer or a teacher jettee fa debate gootamti mana barumsaatti malee generally namni waan hundumaa ati eenyu taatee debate gootaadha kan ayyaana taateeti malee PP taateeti PP dha moo ayyaanaadha idea irratti debate gootamoo institution irratti me ati hanganuma adda baase ati bakka PP buuteeti nuti nama bakka PP bu'ee debate godhu wajji debate godhu dhufne jechuudha ayyaana taateeti nu wajji yaada kennattamoo de PP taateeti ummata kana ayyaana amantee malee ayyaana ramaa rakkoon keenya mangistii hojii malee ayyaana wajjin miti. Egaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota jiruu miidiyaa sagantaan akkanumatti ture wal mormiin hin gaggeeffamne jechuudha. Wal mormiin osoo hin gaggeeffaminaaf garuu wanta kanarraa sagantaa kanarraa wal mormii qabe kanarraa maal hubachuu dandeenya? Bilisignaa maaliidhaaf kan hafte maal hubachuu dandeenya? Walumaa galatti sagantaa kanarraa wanti nu hubannu yoo jiraate warroonni bilisignaa yookaan PP deeggaran faayidaan PP afuu qabdeen alatti maaliif akka bilisignaa deeggaran akka hin beekne hubachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo qabeenya biyyaa qaban yookaan immoo lubbuu isaaniitiif sodaatanii akka PP deeggaran waan biyya keessa jiraniif waan qabeenya biyyaa qabanii fi sababa saniif waan PP deeggaranii kan sagantaa kanarraa hubachuu dandeenya. Walumaa galatti ayyaanaan nama guddaa nama siyaasa hagana gahu ajjechaan akka jiru akkasuma immoo saamichi akka jiru itaan mirga namoomaa akka jiru amanaa bilisignaa deeggaraa jechuun abjuudha. Sababni isaallee namni hagana gahu wantoota kanneen dubbataa dhugaa jiru akkanatti baasee ifatti dubbataa bilisignaa hin deeggara jechuun sobaadha. Yoo faayidaan keessa hin jirre faayidaatu keessa jiraa fi kan bilisignaa deeggaru waan biyya keessa jiruuf na ajjisan jedhee sodaateeti yookaan immoo qabeenya biyyaa qabu na jalaa saaman yookaan immoo na jalaa fudhatan jedhee mootummaa kana sodaateeti yookaan immoo faayidaadhaan sobameeti kanniinumaan kan bilisignaa deeggaru yoo kana keessa hin jirre sababni inni bilisignaa deeggaruuf hin jiru jechuudha. Sababni inni bilisignaa hin mormineef hin jiru. Haasawa ayyaanaa keessa wanti nu hubachuu dandeenyu immoo akka mootummaan bilisignaa sirna uummata Oromooti hin taane guutumaan guututti ayyaanaan dubbatee jira. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa sagantaan qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma sagantaa keenyarra akka waa hedduu baratan waa hedduu hubatan abdii qabna. Sagantaa keenya biraatiin akkasuma immoo odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemutti nagaan tura isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.